yoona waggaa lama qayyaruu barbaadan isa. Argitanii bashitaa dhiira Itoophiyaa irraa fidachuun akkamitti akka si dhunqu. Achumatti Ani lakki lubbuu asuma jira qaatu abbaa manaa kiyya. as nan beeka baruudde abbaa manaa keetis ta'e halaal abbaa manaa halaalaas ta'e abbaa manaa haraamas ta'e kan onlaayinitis ta'e jechuudha. Abbaa manaa biyya namaa fidachuun akka hojii keetiin irraallee sin akka naaqalu argitan akka sin tasgabbooftanii hojjenne sin godha. Achumatti birrii kennaaf meesiraasitti sin nyaachuu isaa ta'u achumatti sin nyaatu bakka lubbuu na dura jira abar na duras dhufe inni na dura jira. Aidii na hojjechiise din kan gasi dura jiraate maal goota mana maadaamii keessa aidii si haa hojjechiisuu akka barbaadetti zanaa ittee baata. Laa idillee ani birriin qabu akkasitti inni illee yoo ta'e hin beeku walla. Gaafa dhukasu maali si dura jiraame isa si fide keessa isa si fide moo maaf dhufte? Isaatu na fide dura. Kamasgeen baguma dhiirru dura dhufee dubartii fiduu jammare eeshee. Egaa durii fiduu amma dhiiratti zooree kamasgeen eeshee. Duri inoo dubartii fida. Amma moo achumaan. Amma moo dhiirri fidachuu qabe? Ani qabe. Issee yaa rabbi galanni kee rabbillee nutti haraaramaa jira argaa jira ishee. Wallah inshallah. Amma akka sanumaa fi ayyaama barbaade moo jaja manni akkasiin jira mana madaami jechuudha. Amma yoom eega dhufte ati biyyarraa gani? Ani waggaa lama fixe mana kana. Argitanii beektu waggaa lamaa kana? Waggaa lama guyyaa lama warri kun naayyame wal argine. Maarree singa waggaatti nu amma ijoollee mana maadaamii kun waggaa afur waggaa shan mana maadaamii keessa hojjettu bakka dadhabsiin beektu bara ati bara waggaa lamatti gisee meeqa siif akka damee baatu? Gisee na fakkadamne in kadhadhee achumaan guyyaa lamaan san bilchaa bahee san booda hin arge. Guyyaa lamaan bultee galte moo walteetuma galte? Laa lubbuu warruma wajji dhaqee dubbiseetuma deebi'e. Dubbisuma afaaniif akka cabbatu bichaa dha. Suuqii homaa wajji deemne. Waan nama qottaa. Warruma wajji deemee bakkuma jarri hojjettutti dhaqnee jechaa. Ijumaan argitan malee waan akka jiru ka yaada ijumaa wal argitan malee waan biraa ijoollee mana maadaamii keessaa sin qabne tokkichuma taate maarree ati. Abola wajji waluma argine ijoollee mana madaamii warruma ijoollee wajjin deemne jechaanii masara argine too malee hin arge. Sanumaa finna hin goonu jedhannu hoyyama. Kolfinullee inni bitti mana koolchiisa. Amma maal naan jettare? Ani mijoota akka laal asmarraa tiiktookii kanarraa kaansileeshinii fudhattee baatee beekta. Hojii dalagaa akkamii galche jimaata waaree booda namira dhuftee qidaamee dalagaa galche. Waan illee akkuma ishiitti ilaalee mana bareeda mana hojii gaarii tokko ishee galche mindaa 300 manni gorfaa 3 bichaadha daa'ima takkitti jira. Arabittiin hojii qabdi dhirsa torbanitti al tokko dhufa. Natti nimni dhirsa biyya kanaa qabaachuu dhaggeeffadhu. Dura. Dura. Micoon tun ji'a 5 amma eegamana san qaxaramte. Amma edaa maadaamii ishiitiin abbaan manaa kiyya azziraa abbaan isaa jalaa du'ee dhaqeetti nanii zayyaree dhufaa nagaa jedhannu jedhanii dhufaa jettee hin ta'u wette diddee maadaamiin ishii. Amma nu kanallee nutti turteeti akkas naannoo ji'a lamaa turteeti kaatee obboleettiitti yaadawwalte. Ani immoo obboleettiitti yaattan kennaa ishiidhaan qaamannoo ol beekuu qaamana miidiyaa irratti kan beekama malee micootti yaadamtu maal siistariidhaan walannoo godhe. Roomitti nani bineettiiti. Ani maadaamii kiyya faqqachiifadhee naa eeyyamuu didde. Abbaa manaa kiyya jala abbaan egaa du'e xiqqoo bubbulellee jira. Garuu dhaqeetu abbaa kee rabbi nama jennataa haa godhu hin jenne eebbisne. Harkuun godhadhaan jedheeni meeshaan kiyya immoo isaan bira jiran jedheeni rabbi si qabe akkana naa jedhitu dhaqeetuma sa'aatuma lama laalee dhufaatte. Obboleettiin biyya kanan beektu isheetteen kan dhaggeeffadhu. Micoon tun teenya nuti hojii galchee. Nurraan galtee. Sa'aatii ganama faqqaddee fi sa'aatii Dubaay sa'aatii 3 aga 4tti mana jira jetteen arabitti dhalle nuunillee. Hinnattee lekki ishiin dharsaa wal argeenyaa silkii iswichuuf mana harkaa guutu nu harkaa guutu. Osoo namitti himteetumaan deemte moo namitti madaamii dhokattee deemte? Laamin maadaamiin faqqachiisee fi kaargoo godhatte jennee ture. Silkii cufatte san booda isiin? Ishiin dharsaa wal arginaa silkii iswichuufuma goote. Wali iyyee taaksiin achi san dhaabbata. Booddee niitattiin kaameraa dhalaaltee micoon nu bira dhuftee mana baate poolisiin eegalutti ol fidde. Jecha sarratanyaan biyya.
Hal agalta magriba eegde. yaa rabbi Hindu fenule silkin galan kaasnenne halkan kecha sa'aatii gara fajira jettan sanimi sa'aatii afur dhufte. Sa'aatii afur gara bari. eessaa duutee deebite amma eessaa deebite amma sa'a kana Hirsuma biraa eegaa jecha deebitee gara biraa. Niitattee du'ee gargama ofitti hin deebisu isiniidha biloo kan godhee biyya galchanuun jette. yaa rabbi baddamu Hin boochu sanin gadi haadha daa'imaati daa'ima lama qaba maalidhaan iyyitu daaraa kan harte. Ani kan hunda quba keessaan qabu. Ani dudura dhirsa qabaachuu ishii beekeen galchuu yoo jiran ijoollee dhirsaa si qabdu galchu jedhamu sirriitti nama gaaf tokko mucaa wayii tillee hiti yana daqiiquma sirraa buuse. Gana maal goonaa miti imimmaan ishii sun hin tulenne arabitti faana kanatti ol qabne dhimmi ishii kun kaleetti ofirraa xumura dhimma micoosane haga kissi dirasii nutti deemte. Isini kan manatti lookeeshinii taaksii argitanii isin bira dhuftee isin bira baate. Kanaafuu lookeeshinii isin oduu achirraan deemtee bira nu ishii gaafanna. Nu bira dhuftee baate moo daqiiqaa kudhan ibsa kasi garra. Oduu nu bira dhufuu baattee bara nullee waan jennu qabna. Kissi dirasiidha nu geeche amma makaraa meeqan birrii 3,500 akka deebisuuf biiroo jala galchinee biiroo wassansiisne paaspoortii ishee irraa fuunee fi amma kaansileeshinii ishii bichaa tafee micoo hojii galchinee isin jedha dhaggeeffadhu garan biraachi ishiin ofittuu deebisne qaal maal poolisii kissi isin jedha bara. Gaba kanaafuu obboleettitiyya warra tidaarii qabu hin ta'u bakka hojii kun biyyi kun siigalee haadhoticha hin ta'u birrii qabachuufillee hin ta'u ogguma lamatti ol argita san gaariidha yookiin dhiira jedhan biyyumarraa yoo fiduu dhiisu asitti illee dhufu biroo mana nyaata achumatti godhuufi yoo fiddee gadi jettee hojii fi hojjechuu ibsa azziruuf ka Itoophiyaatti kun guyyaatti meeqa silkiin biloo kun godhaa biyyi ol yisiisaa oola amma asitti nagaa olii kennu kun akkanatti micoosin oduu nu jiraachuu fi baanne ba'aashii waqasaashii makaraashii nu dandeenya naabboleettiin tiyya biyya galchuu baqabneetiin barbuloo kan godhee galchate hin dandeechi kan mirga isheeti ganaa ishee dandeettee mana isheetti baate afila isheeti mana isheetii baate isin immoo isin dhiisu akka isin dhiisu mana keenya kun lookeeshinii maqatte dhugaadha kan lookeeshinii maqatte mana keenya baase. Garabbi galanni rabbi dhugaanlee qabatee deeme gizee wanni seera biyya kanaa eeguunis gaariidha. Nu bira kan dhufte kaargoon godhadhattee dhufte meeshaan suuqii dhaabbatee ittee deemte. Si jalaa bichaa miti nu galaallee kunoo silkii cufte. Kanaafiyyuu ati micootni biloog gootee biyya yoo galchite birrii ati sii deebisu hin jiru wanni ati argattullee hin jiru jenne. Kanaafiyyuu biloog isin godhini nu birrii keessii deebisna paaspoortii ishee akkasitti ishii maal goone makara gabaan jira nurra dhaabde. Micoonoo hin boochu ani sagaloo ishee dhaqoon odoon dursa kana quba qabaadhe barfii qaadillee hin jiru. Akkuma arabittiin diddee dichisiisaa ture. Akkuma kana keechallee seennu ture. Kanaafuu obboleettitiyya maalis gorsa beekta. Yoo danda'ame biyya arabaa kanatti dhirsa asii qaban jedhina. Bakka abbaa barbaadan birallee galaa. Dhufee miti as eenyu ajjeesaa kuu yoo jetteen obboleecha kee shariyaan akka cabbaxuu si dhoowwaa. Isaan baratti odoo ta'e obboleecha kee dhungachuu shariyaa si dhoowwaa. Hin dhowwuu miti dha? Maarree yoo mala harkallee cabbatta abbaa manaa keeti. Oduu obboleecha yoo ta'e oduu dhattee haddallee dhugatte shariyaa si faqata. Si galee araboonni hin jaalatan araboonni yoo dhirsi asii micoon takka dheenya kana balaa dhirsaa of ajjeeste bara Itoophiyaa irraa fidde inni nama biraa jira jettee kibili shi galtee of ajjeeste. Arabichoo dubbatu yoo isaa wallolte mana keessa namaan dubbistu mi'a fixxee jedhe. Garuu eeguma inni as dhufee jette eega dhirsa fiddee biyya kana galchite amalli ishee jijjiirame jette mana waggaa sadii teechi. Kanaafuu obboleewwan ta'e hundi keenya dhirsa qabna abbaa manaan qabnu abbaa manaan qabna. Akkuma nu goone ta'amu hundi isaa isinii galee jiraami hojiinis gaa'illee laayifiin abbaa manaa ofii faanallee dabarfatan. Biyya kana keessatti warri nuti ol fuudhee aayidii qabu akka gaariitti waliin jiraachaa jiru. Inni yoo ajimaan jiraate ishiin abbu dhaabii jirti. Yoo ishiin abbu dhaabii jiraatte inni fujjiraadha jira. Akkuma nu biyya Itoophiyaa galu waggaa lamatti maatii arginaa miti isaan garuu ji'a lamatti ji'atti ol argu. Isinii galee? Ani ji'aalleen ta'uu baatu osoo manuma akkas fakkeenyaaf sa'aatii ji'a sadii akkuma ji'a shan ta'ee guyyuma tokko yama laaluu danda'ee ani akkasitti wanni hin qabu lubbuu dalagachuu barbaadee galuu fi waan ta'eef. Akkasitti maal goote sitti fakkaate anu akkasitti rakkadhe wallaayee. Edaa rakkinni ati amma maal goote beekta abbaa manaa kee kana odumoo dalagaa iddoo ituu galtee obboleecha yookaan obboleettii akkasii qabdutti teetoo galte. Gaafa san gizee ramadaana iidaa gizee arafaa. Akkasuma jidduudha immoo kaa dhukkubee yookaan immoo meeshaa biyya galuu heddii mikilaata godhachuu hin dadhabnu si galee waggaatti gujjuma afur barbaadaa mi'a.
Ani laa guyyaa waggaatti akkas yoo ta'e malee wanni hin barbaadu lubbuu dhugaa dalagachuu waan hin barbaadu anis waggaa lama galuudha waan daa'ima biyyaa qabuu fi innis immoo galuudha. Akkasumaaf malee rakkoo wanni miti lubbuu. Hagam sinaaf eegaluudhaaf amma hagam hojjettanii galuu barbaadu. Ani laa hin gala waggaa lama kana yoo fixadhe hin gala. Innoo Innis hin gala yoo hin galime. danda'a kamaallee Waan galla. nu waggaa kudhan biyya namaa keessa jirra danda'a eenyu abbaa mana hammatee ciisee eenyu nu kophaa keenya si makaddaa fi ashaangulliitii hammateeraaf qixxee keenya hammadhaa sinillee Laa nu galuu hin dha. No amma hin gala dhugaa hin gala amma innis immoo hin gala. Innis hin gala anis hima gala. Dhugaa lama lamaa ana idiillee hojjechiifadhu sin hin jedhu danda'a ichaala. Ana idii edoo birriyyuu qabaadheen hojjechiifadhu maan naa godhe. Gobas. Mi'a ijoolleen waggaa afuraa mana maadaam itti odoo biyya hin galin jirtani. Waggaa shan odoo biyya kana akkuma dhuftan biyya hin galle hin jirtani. Kan maadaami faana bichaa mistashfaaf moodii bichaa beektan. Wallaa lubbuwanuyyuu waggaa lamaan kana fixuufi kun guyyaa tokko suuqii baheen beeku guyyaa malamaan siin jedhe jara wajji bahe san malee waggaa lama onoo fixachuuf gibbii kana gadi baheen beeku. Zuwaalaa gatu deemu malee. Alhamdulillah. Kun waggaa sagal siin jedhu laa kan waggaa sagalitti illee jiru. Afuura dhiiraa odoo afur wulli hin jedhe ammallee maqaan isaa achumatti nu dhaha qaba boora. Amiin jedha. Amiin jedha. Hojii seenee jira. Bilbila hojiiti kun. Namni ayidii annu kaansileeshinii qabda namni lama hojii nyaataa mindaan kumaaf 400 tokko Abu Dhabii tokkommoo alaayin keessa warri kana watti fayyadamte jiraattan amma singalchi qulqullinaan immoo kaansileeshinii keessan guyyaa 15 oloo qabaat hotta na bira habtaaf godhaka galatoomii iteenuutiyya. Warri immoo qulqullina qabdan hotta na bira dhuftanii wanni qabdan hin jiru amma waa'ee waggaa sadii simmeetii keechi annoon jedhinaa kan bisootii keechi hin barreeffatinaa kan hin gaadhiisa. Hin gaadhu immoo kan doolaa deemaa kan waggaa 12 jilba isaa hammatee hin dhabamu. Kun doolaa dhiira nama abdate warra waggaa sagal dubbisaa harkaa buna itti azan argaa jira. Dhiiraa miti dubartoota warra dubartoota innaa akkasas hin jedha. Mee hoolachuu mee hoolachuu kaansileeshinii fudhadhu ta'u. Hoolachuu kaansileeshinii fudhadhee si dubbisame. Walumaan mari'annee galatoo. Deemi foolusii deebiseera galatarraa hafe. Ijoolleen kaansileeshinii qabdan mara kannee bara garuu maatimaatiimiin rabbi nutti uumu. Mara kan asiin kun dhirsa jedha kun asiin hojii jedha kun immoo dhaqee ijaazaan buune jedha kun dhiira hojii galchitan qabu akka kan dhiira dubartoota yalla nan ba'aasaa kudhanii falakkaa ta'ee jira. Roomiyyee maal jetti immoo Roomiyyee hin sobdii hin amaninaayi ofii guyyaa 15 hammachaa bulti eenyuni Roomaanii animoo mee rabbi jedhe. Guyyaa 15 hammadhande rabbuuna godhe don guyyaan hammadhe min ችግር አለ ባሌ ነው ሐላል የሆነ ባሌ ነው ምን ችግር አለ ጉዲ ነው አት ጉያ 15 ሲድንካ don guyaa dana hammadhe min de ሀብቴ እኮ ነው ቀበኘት ይያለ ምን ችግር አለ ሮሚ ጋፊ ወይ ቀበለክ ጋፊ ዳፍ ሰዓት እንቀበናም ነገርቺ ወር ካንስሌሽን ይቀብደም ብቻ እንደ ኦንላይን ቡቴ Wanno godhe sitti fakkaatimu deebiitu birriidhaan bitadhese lakkoofsa keenyaa ergii keessan nagaafadhu dhimma kee keessan barreessitu. Inde maalidha jiyoon kan jettu eeyyeen kan jettu maalidha komentii guutuu barreeffadhu hojii dhiiraan qabu hojii dhiiraa kan dubartii malee kaansileeshiniin ijoollee dubartiiti. Kaansileeshiniin ijoollee dubartiiti Dubaay keessa warri jirtan. Hojii nyaataa bakka lamaan qabu tokko Abu Dhabii tokko alaayin keessa mindaan 4,400 qulqullinaan 2,200 singalcha garuu dhuftanii yoo nabira seenti teechan qofa nabira dhuftan bichaadha gahee hojii joon maalidhaan buleessa kiyya maal barreeffachaa harta ani si barreesse keessanii naan deebtu guutaa maalidhaan guutanneedha moo eenyudha maaf walli sobna afur dhiiraa malee namni waggaa tokko iyyuu hin jiru soba. Si kaati manfasii akkasii qabaachuu dandeessa ta'a. Si galee ati manfasii akkasii guswaasii akkasii qabaachuu dandeessa ta'a. Hin beekamu. Kee beeki malee kan nama murteessuus hin dandeessu. Ani dalagaa biyyas ergee jira hunda kijire. Ani dalagaa biyya sanii ati dalagaa biyya ofii keetii liqsisii taatee kaa ofii keetii la diinii sulumee ofii keetii fi najisa taatee bakka najisaa oolte malee odoo ati najisa taatee bakka najisaa ooluu baatte maalidhaa wal argita. Bakka raqaati maal argu tisiisa malee ofii keetii bakka raqaa oolte kaa. Si galee jira miti hojii meeqa galchitaa nyaata qofa 4,400 nyaata qofaa miti miiksa.
nyaata qofa